walitti bu'iinsi hidhattoota naannoo Amaaraa keessaa fi humnoota mootummaa federaalaa waliin godhamu itti fufee jira. Tokko kanatti naa qulqulleessuu kee kanan barbaadu fira reeffa firaa sagalgala gashanii ilaaluu jedhan. Jechuun nun ammoo obboleessa keessa caalaa jaallanne Yooyi ashamaa kam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Akeekii lola isaanii mootummaa federaalaa kuffisuu ta'uu ka himatan hidhattoonni naannichaa kunneen qondaalota naannichaa fi caasaa nageenyaa hedduus fixuu irratti argamu. Gareen of tuultota Amaaraa Finxaaleeyyii Faannoo jedhanii of waaman kun waggoota afran darbaniif biyyattii rakkoo siyaas-dinagdee ulfaataa keessatti kuffisanii jiru. Gaggeessitoonni gareewwan Finxaaleeyyii kunneen gurmuuwwan siyaasaa adda addaa jalatti wal gurmeessuun magaalaa Finfinneetii hanga naannolee kaaniitti ijaaramuun duula diigumsaa biyya adeemsaa turanii jiru. Walitti bu'iinsi hidhattoota naannoo Amaaraa keessaa fi humnoota mootummaa federaalaa waliin godhamu itti fufee jira. Akeekii lola isaanii mootummaa federaalaa kuffisuu ta'uu ka himatan hidhattoonni naannichaa kunneen qondaalota naannichaa fi caasaa nageenyaa hedduus fixuu irratti argamu. Lola kana keessatti namooti nagaa ajjeefamaa jiraachuunis gabaafamaa jira. Keessumattuu naannoodhumaa isaaniitti gaggeessitoota yaada jibbiinsaa fi olaantummaa saba tokkoo hin amanin ajjeesuudhaan shaakala shororkeessummaa mana ofii irratti gaggeessaa turan. Pirezidaantii naannoo isaanii dabalatee qondaalonni naannichaa yaada fooyya'aa qaban hedduu irbaata rasaasa garee of tuultota kanaa ta'uun yaadannoo yeroo dhiyaati. Oromiyaatti daangaa cabsanii seenaniiti morma dargaggoo Oromoo muranii itti geeraran qonnaan bultoota kumaatamaan lakkaa'aman ammoo qabeenya isaanii irraa buqqaasanii daandiitti baasan. Tigraayitti labsii duguuggaa sanyii raawwatan. Daa'imman hedduu gudeedan dargaggoo hedduu immoo boolla tokkotti rashanan. Benishaangulitti Oromoo Matakkal Gumuziif Sinaashaa duguugan. Qimaantiin Follootti lubbuu ilmoo namaatti geeraran. Dhukkubsataa ambulaansii irraa buusaniitu jijiyan. Neen amantaa hedduu ibiddaan barbadeessan. Biyya keessa qofaa miti ollaatti hiixatanii Sudaanii fi Itoophiyaa walitti kaasanii jiru. Lafa qabiyyee Itoophiyaa bara dheeraa saamsanii jiru. Walumaa galatti jarri Finxaaleeyyii Amaaraan kun rakkoo nageenyaa fi siyaasa biyyattii mudatee da'oo godhatanii hawaasummaa fi dinagdee siyaasa torbee lama kan hin guutne nama nu jalaa ka'anii nu hordofaa jiru of eeggadhu naan jedhee ture. Isheen obboleettii keessaniif ture. Isheen dhageesseetti. Aqaniiti Isaayyaas mucaa nama tokko jira. Jamaan isa tokko. Isatu makiina dhaqee fudhachi. Kana baay'ee isaa asirratti haasa'uun hin barbaachisu. Sooraan osoo kubbaa laayivii darbaa jiru taphataa jiruu hin duune. Viidiyoon waraabamee jedhus baacoo birooti. Walumaa galatti sooraan koomeedii shoort dhaabee gara fiilmiitti deebi'uun isaas ji'oota hedduu lakkoofsee jira.
Okay, amma gaa iftuu fi sooraan wal duukaa jiraatu wal duukaa jiraatu. mana tokkotti garuu iddoon itti du'e hoteeladha ni jedhamu dhugaadha. I don't know. Isu ganaa jila malee miti. Akka adda baasu. Ivoolaa hoteelii jedhamee anamma nan dhagee. Anis nan dhagee kakee. Sooraan takka mana namaa deemee barbaadee komeedii waliin hojjennes hin jiru. Nama gatii ofii beekudha. Baacoo akkanaa nurraa dhaaba. Sooraa kiyyaa jibbaata kanaan siif dhaamuu anaaf ati akka wal hin dhabne nan beeka. Yoon dhugaa kee argadhee injifataadha. Yoon dhabeenis akkan sibira dhufu shakkii hin qabu. Waliin nu beekuu, waliin nuuf kiyyeessuu, waliin nu jiraachisuu, waliin jiraachuu dadhabnus duunee wal bira jiraachuun keenya itti jiru kan akka dachaa caaluu nan beeka. Amma garuu iddichi akka ni cufameeru gurraa. Hoteelichi cufameera kan jedhu dhageenya amma immoo banameera kan jedhus dhageenya. Isa immoo dhaqanii ilaalan banama. Dura siin arguu fedhe nama na eegaa jiru jirama wajjin deemne dinaa. Eeshi. Walitti bu'iinsi hidhattoota naannoo Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti godhamu babal'atee naannicha keessatti miidhama dhaqqabsiisaa jira. Kaayyoon lola isaanii mootummaa amma jiru fonqolchuu ta'uu irra deddeebiin ifatti dubbachaa turan. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa kana garee kana waliin lola walitti banuusaatu himamaa jira. Addumaan garee jibbaa fi loogii sanyummaan manca'ee kana adaba qabsiisuuf socho'amaa jiraachuu miidiyaaleen afarsaa jiru. Hidhattooti naannoo Amaaraa sochii siyaasaa fi waraanaa naannoo Amaaraa duuba bilisiginnaan naannichaa akkasumas humnooti siyaasaa naannichaa biroo jiraachuu ragaalee hedduu eeruun ni danda'ama. Sochiin isaanii kun garuu akka karoorfatan 4 kiiloo gahee mootummaa Abiyyi Ahmad qaarisiisuun mootummaa Amaaraa ijaaruu danda'a kan jedhu gaaffii nama baay'eeti. Yoo kun hundi dhuguma ta'ee mootummaan madda rakkoo biyyattii dhugumatti arguu isaa mirkaneessa. Madda rakkoo biyyattii kan ta'e ilaalchi siyaasa dulloomaa carqiif qilleensa kaabaa keessa jiru kun yoo rukutame araariif waliif galteen namoota siyaasaa fi walamanuun sabootaallee amma ta'e ni argama. Dhimma siyaasa Itoophiyaa irratti barreessuun kan beekamu Dr. Darajjee Garafaa guraandhala 21 bara 2023 darbee akeeka humnoota siyaasaa naannichaa irratti xiinxala kana qoodee ture. Sochii siyaasaa naannoo Amaaraa duuba paartiin naannicha bulchu bilisiginnaan jiraa yaada jedhurraa ka'ee xiinxala Dr. Darajjeen. Akeeki bilisiginnaa Amaaraa barcuma 4 kiiloo ta'uu ibsuun eegala. Dr. Darajjeen bilisiginnaan Amaaraa immoo akka Oppiidoon wayyaan irratti qabsooftee mootummaa taate Oppiidoo irratti qabsaa'ee mootummaa giddugaleessaa to'achuu barbaada jedha. Walumaa galatti mootummaan humna finxaaleeyyii kan haleeluuf akkuma gaafa lolatti garaa sanatti duula akka jedhu uummataaf yoo waame dulli kun dhugumatti duula of baraaruu ta'uu mala. Garee quufaa kanaaf barannoo gaarii kennuuf dhugumatti kitaattiin ni barbaachisa. Warri mootummaa harka keessa qabachuu baateef garee jibbii fi loogiin macheessa kana isin waliin loluun dhugumatti hiika of baraaruu jedhu ni qabaata. Biyyattiis yaaddoo hamaarraa ni oolcha. Walloon nagaa haa argatu, Horroo Guduruun nagaa argatu, Wallaggi Bahaa nagaa haa argatu. Mootummaan dhugumatti garee finxaaleeyyii kana adaba qabsiisuu yoo yaade hawaasa keenya saba haleellaa finxaaleeyyii daangaa darbanii qaqqabsiisaniin buqqaafamee faffacee jiru kanarraa meeshaalee waraanaa aadaa hiikuu dhiisee meeshaalee ammayyaa haa hidhachiisuu dargaggeessituu ijaan ilaaluu abbaa fi haadha isaa dhabee abbaan utuu dhaabbatee ilaaluu qabeenyi isaa saamamee uummanni otoo ilaaluu lammii isaarraa mormi muramee tiggeeraramee yoo haalli mijatee jara quuftuu kanaa bakka qabsiisuuf. Barsiisonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoruuf garas deemanii jiran iddoo adda addaatti hidhattoota faannootiin ugguramanii jiru. Akka odeeffamaa jirutti dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaa'ee kan ta'e Barsiisaa Taaddasaa Abbabaa Barsiisaa Yuunivarsiitii Walqixxeeti. Qormaata kutaa 12ffaa qoruuf naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Gondar deemee otoo jiru guyyaa kaleessaa Hagayya 3 2023 garee finxaaleeyyii Amaaraa faannootiin ajjeefamee jira. Jarri faannoo kun diinni isaanii sirna miti. Gaaffiin isaaniis jijjiirama sirnaa miti. Diinni isaanii Oromummaadha. Gaaffiin isaaniis olaantummaadha. Uummatni dhimmicha xiyyeeffannaan hordofuu qaba. Mootummaan federaalaas dhimma barsiisota qormaataa qoruuf gara naannoo Amaaraa deemanii jiranii xiyyeeffannoo addaatiin hordofuutu irra jira.